ta'een gorsa koo kan salphisu ati eenyu eenyu? Haasaa hubannaan itti irra ta'een gorsa koo kan salphisu. Mikireen inni taasifamu kan dukkaneessi haasaa kan salphistu ati eenyu? Mee ta'e gaafa mudhii keeratti baay'ee haasofteetta baay'ee haasofteetta. Amma immoo dara beekumsa haasaa fi kan dhaggeeffatu. Waaqayyo waan yoo yeroo Waaqayyo yeroo lafa yeroo Waaqayyo naaf sagale yeroo naaf sagale eessa ka turte siindaa madambaree nagee yoo ati monaa deebisii jedhee Waaqayyo yoo namni lama deemu kuma sarataadha yoo keessa dabale egaa Waaqayyo mana baay'ee naaf yoo bakka kanii lama yeroo darbee yaada darbamaa ta'e samaa hin qabnu bisanii Waaqayyo yoo waan tokko nama dabarsu waan tokko nama tokko isa maqaan isaa ulfaata. Dhibba ja'a namarraa jiraatee akkas jedhe kana booddee iyyoof deebisee jira Waaqayyo deebii gaafa kan qabaa kan hundee booddee deebisee Waaqayyo ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu nan beeka. Akeeka keessa karaatti kan hambisu hin jiru. Amiin jedhu. Mee Waaqayyo hundumaa gochuu danda'a. Waaqayyo hundumaa gochuu danda'a. Meetti dabalaa. Waaqayyo hundumaa gochuu danda'a. Akeeka Waaqayyo kan karaatti hambisu hin jiru jedha. Akeeka Waaqayyo karaatti hambisu hin jiru. Akeeka Waaqayyo sirraa qabu kan karaatti hambisu hin jiru. Ameen. Amiin jennu. Ameen. Tursuu dandeessu. Akeeka Waaqayyo sirraa qabu garuu karaatti hambisu. Tursuu dandeessu garuu karaatti hambisu. Waaqayyo nu qabate Waaqa jaalataati. Haleluuyaa. Waaqayyo nu barbaada Waaqa ofiisaa amanatee nu waame. Akeeka Waaqayyo kan karaatti hambisu hin jiru. Haleluuyaa. Ani hin dubbadhu beekumsa malee dubbatamu akeeka koo akka hin mul'anne kan godhu eenyu jetteetta. Isinii galee sadisa dubbate beekumsi akeeka koo hubannaa kan hin qabne kan dubbate eenyu ati yoo ta'e akka jetteetta yaa Waaqayyo akka jetteetta. Ani waan ani hin hubanne dubbadheera. Dubbichi anaaf baay'ee dinqisiisaa waan ta'eef ani isa hin beeku waan kaasee guyyaa darbe dhugaa waan baay'ee naaf ta'e. Namni raasaa baay'ee haasa'u nama taasee isin irraanfata waan haasa'e isin irraanfata dhugaa Waaqayyooti. Anuma baluu waan hin jedheedha malee dhugaa Waaqayyoo nama jirtu Waaqayyo namni seentee ni irraa bareedaa meeqa waan meeqa asii kana godhe miti namaa jira deemu Waaqayyo namaa gargaara malee. Yoo dubbate isa jireenyu keessatti nama kana hundaa waan man dubbate yoo hin beeku yaa Waaqayyo jedhe yomayyuu hin beeku wani waan baay'ee haaseera rakkoorraa qabnee gaddarraa qabnee waan baay'ee haaseera. Ammas dhaggeeffadhu annan dubbadha ani isin gaafadha ati sanaaf deebisi jetteetta isa Waaqayyo jedhe naasaa an waa'ee kee dur gurraan dhagee namarraan dhagee waa'ee kee jedha yoo ta'e nama dhagee waa'ee kee jaalala jechuu beekaadha eegaadha jechuudha namarraan dhagee dhugaasaa hin dhaqaman darba tokko mul'ate maqaan isaa barbaadu namarraan dhagee amma garuu ati alatti mul'atte Waaqayyo nutti mul'atte amma garuu natti mul'atte kanaaf an of tuffattee awwaaraaf daaraa keessa taa'ee yaada karaa koo nan geedda. Waaqayyo nu gargaaru ani jiraame. Sila oo namarraan dhagee maal gochuu danda'a yaa Waaqayyo amma garuu si namni gaaraarraa waan baay'ee haasee ofittan deebi'a. Isinitti namni gaafa waan baay'ee namarratti haasa'uudhaaf waan baay'ee namaan jechuu jalqabu ulfina Waaqayyoo nagara. Waaqayyootti mul'ata. Milikkina nama Waaqayyootti mul'anne sodaa qabu waan meeqa jechuudha. Somuun isin sodaatu waan namaa jiru sodaatu maaliif waan sodaatu qabu. Namni Waaqayyootti mul'anne inni biraan immoo namaa dhiisuu hin danda'u. Rakkoofsaanii galee inni namaa dhiisuu danda'u boqii miti qabata. Nisuni naasaa inni kun boqii miti qabata. Namni Waaqayyootti mul'ate garuu isa namni jedhu miti isa Waaqayyo dhaggeeffata. Haleluuyaa. Mul'ata sana Waaqayyo walakkaatti nu waamu. Waan hundumaa walakkaatti gaafas lakkoofsa kudhan dhaqaa iyyuu afuutamii dhabe iyyoo firoota isaatiif Waaqayyo erga kadhatee booddee Waaqayyo qabeenyaa isaa iddootti hin deebisee wanti inni qabu tures dachaa lama hamma ta'utti
itti dabalame ergamaa ta'e booddee firoota isaa warra sila jibbee lolaa jiru akka kadhatee booddee sila afaan keessa qabadhaa qulqullummaan koo waaqayyoo wal qixxeerre falmaatu amma garuu waaqayyo namatti mul'atu galagalee fi umursaa itti gaafa inni kadhachuu danda'u waaqayyo boojuu isaa deebise. Mee amiin jennu waaqayyo boojuu isaa deebise. Rakkoo qabu. Gaafa namni irratti jee yookiin jibbee yookiin maal jiru anis hin beeku bakka waaqayyo isa nutti mul'isu. Mul'ata miti amma abjuu arguu miti mul'ata arguu miti waan biraa arguu miti waaqayyo eenyummaa isa nutti mul'isu amiin jedha. Barumsa teoloojii barumsa mootii waaqayyo dargamu waaqayyo garuu isa nutti mul'isu. Museen abidda keessatti kan boba wargaatu Museen harka isaa gaafa guddisu qiinii garaa guutee guddise waan isin garaa guutee guddise warri Gibsii waan isaan godhaa jiran beektaa waan isaan irratti raawwataa jiran beektaa ati koo mana mootii guddifachaa guddatte malee ati ijoollee Israa'el garuu miidhaa jiru nu ajjeesaa jiru kana nu godhaa jiru waan jetteef gaafa guddatee beekee ijoolleen obbolaansaa ijoollee Israa'el godhaa jiran gaafa argu ishee madurummaan ollaatu darbee godhatte madirramee gaafa godhee ajjeese. Musee bilisa nama baasuun nama ajjeesuu miti nama fayyisuu malee ganaan si barsiisaa dha waaqayyo mana barumsaa waggaa afurtamaa sagal. Obbolootuma isaarratti kaase waaqayyo immoo barumsa. Nama ajjeesaa ta'utti immoo dubtaa kadeessanii godhee gaddaa simiti bitus shoommate immoo onnate nama ajjeesee har'a immoo inni haasuudhaaf dhaqe mootii isaa gadi kennane Museen isinii gadi kennane har'a immoo maal jedhu dheeranii mootii shoommanne lafatti kenne. Mana barumsaa waggaa afurtamaa ture Museen erga dhaqee booddee waaqayyo mul'ataa hin mul'atu. Waggaa saddeet nama sana Museen waaqayyo Museen giingee miti qotaafamaa irra jedhamu haasaa ta'ee hojjettoonni macaafa malee haasaa danda'u haasaa ta'eera waan ta'eef humnaanis ta'ee yaadeera humnaanis ta'ee yaadeera waaqayyo hin danda'u waan hunda qaba waan hunda biraa irra nama ta'eera karaa koo yaadee ture waggaa kutan fuuldura yaadee ture naan taane bilisa baasuun yaadee ture naan taane amma dina biraa irra ture hiyyoo Museen sinaa wayii yaadda waaqayyo maqaan isaa wayii amma erga argee bitte kan boositti guutamu ameen jennu. Pelani kan kerja ke pelani itu sih rawat kamu. Sering ayat dia kasih nama Yesus itu, nama bisa masuk nama apa Yesus. Ulfina buat versi. Jika kamu tak pernah saya dengar Paulus nama Yesus ini kan dia marah tu kita jadi datang. Kalau saudara itu mulut tu malu dia harus tahu. Jadi kalau nama Yesus nanti jadi datang. Gawat itu mulut dia harus tahu malu. Saya sekolah ajar, saya sekolah kompetisi ini. Jalati hintani na warra waytini na wayo himbatu himbutam himbatu jalo sasa kuna jala afaan ke kana jiru bisa diuji kabla himbatu maro jara juga jiru ke doa ko kuna jala bisa muna na jiru kawan ka jiru ko di anonam bade salu kun tuada anu so tuada walon chalu atamtana nambade ga bayu se kulle sagam bade wa bi makan saul batu amma sabai jadi tukun jadi sa jiran ati garul bla ko argi ya sa ade ka wa kayo galna tu wahai sana ni kita tahu wahai kuasa. Audiens kita jiran, asinan jiran, waktu itu galat datang. Setamu nak jawab tu nak ke, Muslim nak gini je, abis tu ni ciar tu durani onne bo je ke, amma si bo tidak nak tu nak nang gini, waktu itu nak tu waktu itu saya. Aku Muslim apa? Aku kata onne apa ni tu bo tidak ni kan, onne apa ni sena. Ni barbar tu, jangan sebut kau buat nanti, barbar tu, jangan sebut barbar, kaya ni barbar. Ini sim barbar. Atau ada tempat Muslim, ini fulan naga, ini hancur nanti. Mereka tidak kena tegak. Sudah mulai tak? Ulfina kau garu, aku sudah mulai. Sini Muslim pasal. Pada ini harus. Sini sedang mako. Ulfina kau